Keenya malee biyyaan baas. Haqa keenya malee haqa ormaa haqa namaa barbaada. Tokko waan gurgure torbaan tokko nu gaya jechuudha. Kun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaa uummata kana irratti. Mootummaa uummata keenya barabaraan fixu kana tajaajiluu gahee jedhanii akka dhaaban lubbuu maatii isaanii fi firoota isaanii Asaasin qabna meeshaan irraa baate akkasiin irraa fudhatanii rabbina eegan. Eega bariitiin nyaanni biqilchi akka jiru. Nyaanni akka jirtu wallaahi Useen boo'ee abbaan kan kuma irraa buuga kun mangistee siitiin naan boo'in naan. Haga yoo naatti nyaannu kun nama biyyee nyaatee. Deebitee nu bagaawwan waliin lollu amma dirreen nu gabroonfan wanni kun maal Oromoo maal fakkaata. Yeroo haalli ho'i keessatti noo'inaa yeroo haalli qabbanaa keessatti qabbanaa'inaa. Keessaa hoggana isaa baafachuun sana agarreetuma soo lubbuun keenya darbee. Ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu. Maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. Biyyi jagna lubbuu isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba. Wantootni akkasii kuni wanni baay'ee nama gaddisiisu eenyuun miidhu lammii sana miidhu sirna seera sana sirna haqa biyya sanaa miidha. Sistemii biyya sanaa miidha. Dhuma irratti ammoo dimmirii jedhamu saniin ammoo waliigala ammoo kufaatii biyya sanaati malee osoo namni tokko miidhamee namni tokko du'ee nama sana irratti raawwata ta'ee bareeda. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota TV ONN kun qophii Holqa Seenaati torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatudha. Keessummaan koo guyyaa har'aa obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo biyya Siwiizerlaand irraa akkasumas obbo Useen Turaa biyya Fiinlaand irraa keessummaa keenya guyyaa har'aati. Isinis akka nu waliin turtan gamanummaan afeerraa keenya. Keessummoonni koo obbo Badhaadhaa Dhaqqaboof Useen Turaa bagaan nagaan dhuftan yooyaa isiniin jedheera. Noofeeru keetiif galatoomne. Haala baga nagaan yooyaa noofeeru keetiif galatoomne. Tolee galatoomaa galatan dhabinaa isiniin jecha kallattiin gama gaaffii koottan cehaa haala biyyi Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu irratti marii bal'aa goonaa. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun Adawaawiin kan hoogganamaa jiru yeroo ammaa kana diigamee gara paartii Biltsiginnaa jedhamutti ol guddataa jira. Paartiin Biltsiginnaa kun ija seeraatiin fudhatama qabaa. Akkasumas immoo paartiin kun biyya Oromiyaa kan yookaan Itoophiyaa garamitti geessaa jira. Guyyaa kaleessaa kana VOA irratti hoogganan paartii ODP olaanoo kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa mormii kaasanii jiru walitti ida'amuu falaasamni jedhu kanarraan kan ka'e paartii haaraa uumuu Biltsiginnaa kan jedhu kana mormii akka dhageessaa turan dubbataniiru. Miidiyaalee hawaasummaa garagaraaf hayyooliin Oromoo hedduunis kanaan dura mormaa turan. Dhimma kanarratti wal qabsiiftanii obbo Huseen mee yaada keessan nuu laadhaa isinin jenna isinirraa eegallu. Ayya galatoomii egaa Itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni kun dhuferraa kaasee wantoonni addaa deemaa jiru karaa siyaasaatiin fakkeenyaa fi jalqabarraa kaasee wantoonni siyaasaa hedduun gallakkifamanii dirreen siyaasaa amma tokko bal'achaa jira. Boodarra garuu jijjiirama kana hunduu gara ofii barbaadutti oofuudhaaf carraaqqii akkasiitu ture. Sana keessa amma paartii haaraa akka biyyoolessaatti tokko ta'e tokko uumuudhaaf yaaliin godhamaa akka jiru ni beekna. Paartii kana paartii badhaadhinaa jedhanii maqaa itti moggaasanii jiru. Paartiin sun jalqabumarraa wixinee isaarraa kaasee keessattuu hayyoonni tokko tokko uummata Oromoo ni miidhaa
yookaan ammoo sadarkaa amma irra jirrutti paartii akkasii sana uumuun qabsoo sabaa fi mirgoota waloo sabootaa fi sablammootaa kana kabachiisuun hin danda'amu jedhanii yaada kennaa akka turan ni yaadatama. Paartiin kun egaa ija seeraatiin maal ta'uu danda'a ka jedhu gaafattee turte. Jalqaba paartilee 4 addawaawii tumsa jedhamu uumanii biyya bulchaa turanii. Paartileen 4 paartilee 5 ammoo kan naannoo wani horsiisee bulaa bal'inaan keessa jiraatan deeggartoota yookaan ammoo aggaar jedhamanii addawaawii wajjin biyya bulchaa akka turan beekamaadha. Amma yaanni ka dhufe walitti baquu paartilee kanniiniiti ka yaadame. Mootummaanis paartiin biyya bulchaa jirus akka jedhutti yaanni kun haarawaa miti. Yaanni kun yeroo muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii jiru ka'ee yeroo adda addaatti irratti mari'atamaa akka turee fi addawaawiin walitti baqee paartii tokko ta'uu akka qabu yaanni dhiyaataa akka turedha ka dhageenye. Amma immoo yaa'ii dhaabbattummaa addawaawiin hawaasatti geggeesse yaa'ii 11ffaa jechuu kooti. Isarratti dhimmi kunis ka'ee qorannoo irratti hundaa'ee addawaawiin akka walitti baqee paartii tokko ta'u ka jedhu yaanni akka dhiyaatee fi murtii irraa akka gaaniidha kan ibsamaa ture. Adeemsa keessa garuu paartiiwwan baqiinsa kana keessatti gahee guddaa qabanii fi keessattuu addawaawii keessatti wal'aantummaa guddaa qabaachaa kan ture adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF. Boodarraa TPLF walitti baqiinsi kuni akkaataa waliigaltee yaa'icha irratti godhamee fi seera kan hordofee miti jechuudhaan mormee walitti baqiinsa kanas mormee keessaa bahee akka jirudha. Karaa biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi wanti kuni tokkummaa biyyaatiif akkasumas aangoo isaa waalteessu jedhee waan yaade fakkaata. Ariitiidhaan keessattuu miseensonni ODP dabalatee namoonni hedduu bakka mormanitti paartiin kun akka walitti makamu godhamaati jira. Waliigaltee miseensotaa fi dhaabbilee walitti baqaniitiin waan hin taaniif walitti baqiinsa yookaan ammoo merger jedhu sun ulaagaan sun hin guutamne. Amma paartiin badhaadhinaa haaraan kun uumame yoo jenne paartii haaraa ta'a malee paartiiwwan duraan turantu walitti baqe jechuudhaaf ulfaataadha. Tole guddaa galatoome mee atoo obbo Badhaadha asirratti akkuma beekamu ati ogeessa seeraati gama ija seeraatiinis maal fakkaata kan jedhu irratti itti dayti mee itti nuuf ufi. Egaa obbo Seen haalaan kaasanii jiru. Gama seenaatiinis wal qabatee wantichi dura addawaawii bulchaa ka ture biyya paartilee qaama 4 qaamni 4 kun amma diigamee akka paartii tokko duwwaa OPDO TPLF warra Amaaraas dabalatee paartonni kun hafaniin haa ta'u akkasumattis ta'e maalinni wanti deemaa jiru kun karaa faayidaa Oromoo irraa Oromoon qabsoo kana keessa hedduu wareega aarsaa hedduu kanfalee jira. Bifa kanaan ammoo TPLF aangoo irraa kaasee jira. Karaa qabsoo qeerroof sabni keenya godhen. Kanas godhee amma Oromoodha akka Oromootti mirga inni barbaadu sana garas waan geessu fakkaata akka jedhu natti mul'atu. Maaliif waa'ee sabaaf sablammootaan tuqu wantichi haqee jira. Waa'ee sabaaf sablammootaa lagachuudhaan kan deemamaa jiru jechaadha. Inni kun mirga saba Oromoo baay'ee kan miidhuu jechuudha. Akkamitti eenyutu bakka naa bu'a federaalatti? Federaala jechuun mootummaaleen naannoo bakka buufachuu jechuudha waan biraa miti. Mootummaa federaalaa keessatti anaane akka paartiitti Oromoo bakka bu'ee eenyu ka bakka sana bu'u federaalatti. Paartii biyyoolessaa kana keessatti Oromoon eenyu qabachi keessa. Kan akka Oromootti bakka bu'ee jiru hin jiru jechuudha bifa kanaan nama tokko akka nama tokkootti paartii haaraa kana keessa miseensa ta'uu dandeetta malee
akka dhaabaatti akka gareetti ta'uu hin dandeettu. Kanaaf waa'ee kan Oromoo miti paartichi waa'ee sabaaf sablammootaa hundumaa haqee jira. Biyya sana keessa immoo rakkoon guddaan rakkoo nama dhuunfaa osoo hin taane rakkoo sabaaf sablammoota hacuuccaa saba irratti hin gahaa ture. Rakkoo kanaaf yeroo jalqabaas kan paartileen kunniin uumaman. Kanaaf rakkoo kanaaf furmaata akka ta'u inumaayyuu diiguu osoo hin taane yoo paartii haaraallee barbaachisa ta'e paartii haaraa mormuu miti. Oromoonis gahee ofii ka qabu, Walaayitaanis gahee ofii, Amaarris ka gahee ofii qabu paartii haaraa uummachuun hin danda'amu. Tigireenis akka Tigireetti paartii haaraa sana keessa gahee ofii qabatee ijaaramee dhiyaatee karaa saniin deemuu danda'a. Kun amma duuchaadhaan Tigireenis achi keessa gahee hin qabu hundinuyyuu sabaaf sablammoonni. Kanaaf gara Itoophiyaa takkatti jedhu sana kallattiin jiru agarsiisaa jechaadha. Kanaaf wantootni akkanaa kun lammaffaa marji paartiileen kunniin amma marji walitti goonee irraa siin jedhamaa. Paartii marji walitti gochuu jechuun gaa hiikatti yoo deemne wanti jiru tokko walitti hidhamee waan biraa uumuudha. Waan biraa amma TPLF kana keessa hin jiru. Kanaaf wanti kun hiika marjarii sanillee guutamoo hin guutu ka jedhu sanis laaluun barbaachisaadha. Naannee qabsoon Oromoon akkaataa akka deemetti bu'aa Oromooti. Gochaa kana keessatti kadhaa Oromoodhaaf maaliidha jedhu tasgabbiif haala laaluun barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon as keessatti gaheen isaa tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Mirga Oromoo fi sabaaf sablammoota haqee gara Itoophiyaa takkatti, afaan takkatti, alaabaa takkatti jedhu sanitti akeekaa jira jechaadha wanti kun. Kanaaf faallaa gara federaalizimii sanis akkaataa ittiin nu geessutu jira jedhee yaada. Tole guddaa galatoomaa jechaa asirratti mee paartileen finxaaleyyota leellisan garaagaraa baga gammaddanii haga xalayaa barreessanutti gahanii jiru. Gama ija seeraatiin akkuma isin amma kaaftan irratti paartiin kun haal duree jirullee hin guunne ganaa adeemsarra kan jirudha. Yoo paartiin kun gara fuulduraatti Oromiyaa keessattis akka biyyaatti ni injifata ta'e uummata Oromoof maal bu'aa buusuu danda'a? Maaloo miidhaa uumuu danda'a? Kanarratti mee obbo Huseen yaada keessan nu laadhaa. Egaa duraan dursee biyyi sun akkaataan itti bulaa jirtu filannoo paartiiwwanii irratti hundaa'edha. Aangoo qabachuu kan danda'u akka heera mootummaatti paartii yookaan ammoo tumsa paartiilee sagalee wayyabaa argateedha jedha. Kanaaf filannoon asiin dura godhamee bara 2015 godhamee kan aangoo qabatee filannoo sun egaa filannoodha yoo jedhame kan aangoo qabatee addawaawiidha, miseensota addawaawiiti. Oromiyaa bakka bu'ee aangoo kan aangoorra jiru OPDO ture, maqaa jijjiiratanii ODP jedhanii amma ammoo ODP fi OPDO diiganii akkasumas miseensota paartiilee mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo uuman yoo diigan paartii biraatti uumame jennee jira. Merjeriidhaaf akkuma duratti jenne walitti baqiinsaaf ulaagaa kaayamuuf hiika isaa kan guutu miti. Paartiileen namoonni achi keessa jiran kaayyoo waloo qabaatanii walii galanii walitti hin baqne waan ta'eef haala amma jiruun paartii haaraatu uumame. Paartiin haaraan uumame kun bakka bu'ummaa uummata biraa hin qabu. Ija heeraatiin ulaagaa heeraa sana filannoodhaan aangoon qabatama waan ta'eef paartiin amma aangoorra jiru kun erga marji ta'ee booda OPDO'n achi hin jirtu, addawaawiin hin jiru waan ta'eef EPP'n kun seera maleessa jechuudha. Seera maleessa. Maaliif biyya bulchuudhaaf kan danda'amu sagalee argachuu qaba, filatamuu qaba waan ta'eef mootummaan ammoo paartiilee sagalee caalmaa argatan yookaan ammoo paartii tokkos ta'uu danda'a saniin hundeeffama waan ta'eef paartiileen aangoo argatan suni waan addaan diigamaniif akkasumas ammoo paartiileen achi keessa jiran gariin walitti baay'ee jedhanii paartii haaraa waan uumaniif paartiin haaraan kun yeroo gabaabaa keessatti filannoo qindeessee fakkeenya filannoon aktuaalii gahee jira ji'oota muraasatu hafe yoo kan hin filatamne taate haala amma jiruun biyya sana bulchuudhaaf paartiin kun aangoo tokkoyyuu hin qabu. Seeraan ala jechuudha. Paartii dura ture diigdee paartii biraa kan uumte yoo taate badhe maa dhuftee aangoo dirqamaan jechuudha amma biyyi sun bulaa kan jirtu. Uummanni fedhii isaa malee paartii Dr. Abiy paartii haaraa uumuu ni danda'a. Paartii akkaataa itti uumu
ulaagaa filannoo boordii biyyoolessaa kan paartiilee ilaallatu hanga guutetti sadarkaa biyyaatitti uumuun ni danda'ama. Suni addawaawiin akkaataan itti baqee akkaataan itti walitti makamne jedhanii fi haalli paartiin itti uumame suni rakkoo waan qabuuf malee paartii uumuu ni danda'a. Haa ta'u malee paartii haaraa tokko erga uumte booda paartiin kun amma filannoo dhufurratti iyyuu hirmaachuudhaaf akka haaraatti boordii filannoo biratti galmaayuu qaba. Ulaagaa sana guutuudhaaf diigamee paartiiwwan haaraan kun ijaaramanii waa hunda ulaagaa hunda erga guutanii booda yaa'ii waliigalaa geggeessanii haala seerri amma dhiyoo kana beekanii filannoo fi dambiitti mul'ata paartiilee ilaallatu ajajuun boordii filannoo biratti galmaayuu qaba. Filannoo itti aanutti hirmaachuudhaaf jechuudha. Amma jidduu kanatti aangorra kan jiru paartii kaleessarraa kaafne yoo laalle fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa muudama kennaa ture namoota sadii obbo Saadaat Nashaafaa, obbo Fiqaaduu Tasamaafaa, Addisuu Aragaafaa paartii miseensota paartii mootummaa fi biyya san keessatti haala jiruun mootummaa fi paartii walitti makamee jira. Kunis seeraan ala mootummaan naannoo Oromiyaa gama tokkoon mootummaa waan ta'eef paartii muuduu hin danda'u. Paartiitu paartii muuda malee mootummaan paartii muuduu agarree jirra. Isa keessatti obbo Fiqaaduu Tasamaa fakkeenya hoogganaa waajjira paartii badhaadhina Oromiyaa jedha. Paartii badhaadhina Oromiyaa osoo ulaagaa seeraa sana guutee hin galmaa'in nama muudaa jiru jechuudha. Paartii sagalee uummatarraa hin argatin kan boordii filannoo biyyoolessaa biratti beekamtii hin qabne kan uummata biratti beekamtii hin qabnetu biyya bulchaa jira. Paartiin amma biyya aangorra jiru kun ija seeraatiin fudhatama hin qabu. Paartii haaraa waan ta'eef akka seeraatti biyya seeraan bultu osoo taate biyya heeraan bultu osoo taate guyyaa walitti baqanirraa kaasee yookaan mootummaa ce'umsaa wayii uumuudha yookaan ammoo haala ta'e tokkoon bakka bu'ummaa argachuudha malee kan barbaachisu biyya bulchuufuu aangoo hin qabu. Isa bira achi dabarree ammoo paartiin kun maaliif uumame? Ilaalchi yookaan ammoo yaadni aayidiyooloojiin uumamiinsa paartii kanaa duuba jiru maali jennee yoo laalle haala dura tureen sabummaa irratti hundaa'anii gurmaayuun siyaasa geggeessuun tokkummaa biyyattiitiif gaarii miti biyya diigaa warri olaantummaa saba tokkoo afaan tokkoo aadaa tokkoo leellisu sun waggoota 28 darben kana guutuu kan isaan dhaadannoon isaan dhageessisaa turan mootummaa dawaawii kan isaan ittiin mormaa turan keessaa tokko jechuudha. Naareetiivii leellistoota warra jiddugaleessummaa fi sirna fiudaalizimii yeroo diigamiinsa sirna Minilik irraa kaasee sirna Solomonic dynasty jennuun sana isatti aansee ka dargii hanga jirutti sirna olaantummaa sirna saba tokkoo irratti hundaa'e diigame sana warra deebisuudhaaf maqaa Itoophiyaatiin gurmaa'an sana jechuudha ka amma gara mootummaan aangorra jirus fuudhee hojiitti hiikaa jiru. Naannoleen fakkeenyaaf naannoleen amma jiran 9 irra jireessan kan uumaman jiddugaleessa godhanii kan isaan sararaman daangaa isaaniis yoo ilaalte namoota achi keessa jiran saboota fi mirgoota waloo irratti hundaa'aniiti. Akka aktivistoonni tokko jedhanitti fakkeenyaaf namni Taamiraat Nagaraa jedhamu dhiyootan ifaan ifatti bahee akka dubbataa jirutti warri Izeemaa asiin duras dubbataa akka turanitti kaayyoon guddaan paartii kana uumaniif naannolee sabumaa jiddugaleessa godhatanii gurmaayan kanneen akka Oromiyaa kana diiguudha. Itti galli isaa kaayyoon yeroo dheeraa Oromiyaa diiguudha. Kana jala sararanii beekuun barbaachisaadha. Har'a akka Oromootitti gurmaayuun yakka kuni hin ta'u jedhee Dr. Abiy Ahmad ODP diigee jira waggaa tokko keessatti diige. Kana jechuun maal jechuudha? Boru ammoo akka Oromiyaa akka sabaatitti tokkoffaa paartii biltsiginnaa jennu kanatu biyya bulcha waan ta'eef Oromiyaa bulcha waan ta'eef Oromoon akka Oromiyaatitti akka Oromootitti mirgoota Oromoo kan waloo ta'an fakkeenyaaf mirga afaanii mirga ofiinuuf bulchuu kana kabachiisuudhaaf hin danda'u. Caaseeffamnii fi akkaataan paartiin sun itti hojjetu dhimmoota sabaa kaasuudhaaf hin eeyyamuuf jechuudha.
dhuunfaadhaan miseensa ta'a jedha. Dambii ittiin bulmaata isaa akka laalletti namni kamiyyuu dhuunfaadhaan miseensa waan ta'uuf abbaan fe'e Guraagee ta'ee, Siltee ta'ee, Amaara ta'ee, Oromoo ta'ee, Sumaalee ta'ee Oromiyaa keessa fakkeenyaaf aangoo qabatee Oromiyaa bulcha jechuudha. Haala kanaan keessattuu magaalonni sablammoonni hedduu keessa jiran kanneen hanga ammaatti opiniyoon Oromoomsuu dadhabde kanneen akka Adaamaa, Asallaa fi Dirreedawaa magaalonni kunniin filannoo dhufu booda eenyutu bulcha ka jedhu tilmaamuun ni danda'ama. Eenyuyyuu warri achi jiru miseensa ta'ee dorgomee paartii san keessatti aangoo qabachuu danda'a. Kanaaf mirga waloo uummanni Oromoo hanga ammaa argate mirguma xiqqoo tanayyuu mirga ofiin bulchuu naannoo Oromiyaatti afaan ofii fayyadamuu kana hin argannu jechuudha. Deemamee ammoo akkuma duratti Oromiyaa diiguudhaa kana diiguuf ammoo heera mootummaa amma jiru kanas diiguun isaanii fooyyessuun isaanii waan hin oolleef walumaa galatti waan Oromoon dhiigaa fi lafee isaa aarsaa itti kafalee fide kana duubatti waan deebisu jedhee yaada. Tolee, galatoommaa obbo Badhaadhaa itti nu fufaa. Egaa wanni baay'een kaamee jira akka qajeeltuu tokkotti akka qajeeltuu seera biyya sanaattis addunyaattis uummanni buluun ka qabu qaama filateen uummanni buluun ka qabu qaama filateen qaama filanneen hin bulu uummanni dura kan filate garuma dhiyeennatti opidioodha opidio beekaa dhaaduu beekaa dhaaduun booda ODP'tti jijjiirame maqaadha malee dhaabni sun achuma jira hin duune yookaan ammoo legal personality ofirraan kaafu. Paartii badhaadhinaa jedhamu kana uummanni hin beeku jecha uummanni qaama filanneen bulaa jira. Wanti kun waan haaraadha. Waan haaratuuf gurmeessaa jira. So kanaaf qajeeltoo uummanni abbaa filate saniin buluu qaba ka jedhu isas kan faallessuu jechaadha. Uummanni filatee hin jiru paartii badhaadhinaa jedhamu kana ofiin muudani. Waan nama ajaa'ibu ammoo murtiilee hundee irraa dhaaba sanarratti Director yookaan nama aangoo qabu miti. Dhaaba sana hundee irraan balaa irraan geessu yookaan ammoo hundee irraan jijjiiruu ka danda'u. Murtiileen akkasii kan murtaa'uu ni danda'u gumii waliigalaa yookaan ammoo uummataan murtiilee akkasii uummata dhiyeessanii uummanni sagalee itti kennee yoo murteesse jijjiiramuu danda'a. Amma kuni abbama aangoo yookaan executive committee achi keessaa yookaan executive director illee yoo jenne waan akkanaa kana murteessuu hin danda'a. Amma godhamaa ka jiru waan akkasiiti. Garee humna qabu wayii aangoo sana fayyadamee wanna kana dhiibbaa godhaa jira. Paartiin kun hin fayyadamu hin fayyadu chaaptarii biraati. Osoma paartiin kun hin fayyadas ta'ee akkaataan ittiin adeemamaa jiru kun ammoo daba waan of keessaa qabu fakkaataa jechuudha. Dhimmi kun wannaa isaa procedure isaa kan ergatee miti. Lammaffaan paartiin dhumti kun maalinni kaayoon isaa vizyiniin isaa kun maalinni yoo jenna achirraa seensa paartichaa kanarraa ilaaluu kan danda'amu paartiin kun vizyiniin isaa Itoophiyaa takka sabummaa waan jedhamu rakkoon armaan dura ture rakkoo sabaati sabummaa waan jedhamu sana diiguudhaan Itoophiyaa takka ka jedhu sana vizyiniin inni guddaan qabatee ka'ee jiru. Waa'ee sabummaa waa'ee sablammootaa ka jedhu kana eddoon kennuufi jechuudha. Ammas ka barbaadame isa kana biyya rakkisaa ka jiru isa kana jedhaniiti. Wanti amma godhamaa jiru against the constitution jechuullee dandeenya. Maaliif heerri mootummaa beekamtii ka kennu sabaaf sablammoota. Nuti sabaaf sablammootni biyya kanaa jedhanii heeruma mootummaa sanarratti illee kaanii jiru. Amma isa kana sabaaf sablammoota waan jedhamu haqanii uummattoota Itoophiyaa kan biraa wanni biraa achi keessa hin jiru jechuudha. Abbaan deemuu danda'e akkuma nama dhuunfaa tokkotti biyya sana keessatti deemuu danda'a. Naanna'ee uummata Oromooti. Akkasumas taanee uummata Oromooti carraa wayii achi keessa jira jennee illee ilaaluun nama barbaachisa. Carraan akkasii uummata Oromooti carraan achi keessatti argamu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif Oromoon akka Oromootti gurmaa'uu osoo hin taane Oromoon akka Oromootti paartii badhaadhinaa bilisiginnaa paartii kana Tigraayis ka jiru Amaaras ka jiru biyya hundayyuu yoo dhatte
paartii makanatu jira malee waan bira argitu jechuudha akka sabaatti. Kun ammoo rakkoo qabsoo TPLF illee arma dura geggeessaa ture. Qabsoo sabaaf sablammoonni yeroo baay'ee itti dhiigamaa ture balaarra kan buusu jechaadha. Wanti kun akkasittis ammoo furmaata yeroo ammaa kana jirutti hin fidu. Amma hin dhageenye yeroo tokko addawaawaa yookaan ihaadigii balleessuu fi maqaa balleessuu fi maarree gochuu fi kun haga nama madaalliin kaasu sababan ta'u. Ihaadigii maqaa jijjiiranii paartileen maqaa jijjiiratanii akka federaalizimitti saboota bakka bu'anii achi keessa hirmaachuu danda'an yoo waan akkasii godhan. Lammaffaa OPDO ta'ee ihaadigii ta'ee jechuun lubbuun qaban warri jennu kun waan lubbuu qabu miti. Namatu lubbuu tora malee legal personality qabu malee akka namatti yaadan addawaawaa viidiyoo jedhan eenyu addawaawaa jechuun waan waraqata irra jiru ideology waan lubbuu qabu miti. Balleessaan qabu akka dhaabatti maqaan balleessaan qabu. Maqaa kana jijjiiruun meaningless. Homaayyuu faayidaan inni qabu hin jiru. Maal inni dogoggorri wanti kun? Ihaadigis ta'ee TPLF ta'ee namaa miti. Paartiidha. Paartii erga ta'anii ideoloojii sammuu namoota achi keessa jiru sistamii sana haqanii jijjiiruudha malee maqaa waliif fidanii Itoophiyaa Oromiyaa irratti haguuguu yaaluun baay'ee waan qabatamaa miti. Kanas haa ta'u wannuma fedheyyuu ta'ee akka namatti yoo biyya saniif nagaa ta'e namni martuu nagaa barbaada badhaadhina barbaada yoom akkasis ta'e wanti kun waan akkanatti ariitiidhaan adduma abbaan aangoo qabu asiif achi godhuu miti. Waan uummanni itti mari'atee uummanni naa ta'a yoo uummanni itti seenu aangoo qabaataniif waan achitti itti seenanii natti fakkaatee mul'atu. Ta'ee wanni kun ammoo biyya sana gara nageenyatti hin geessa dhuguma rakkoo jiru furmaata jedhanii illee yoo gama tokkoon xiinxalan miti. Maaliif uummanni Oromoo waan barbaadutu jira. Wanna uummanni Oromoo barbaadu saniif ammoo wanta kana keessa deebiin argama deebiin mul'ata yoo jette faallaa inumaayyuu uummata Oromoo kan kakaasu sirna darbe sanaa fi beekamtii guddaa kennee wantoota Oromoon qabu vaaliyuu Oromoon qabu qooqni hawaasa sanii aadaan hawaasa sanii vaaliyuun sabni sun qabu maqaa walitti marji ta'uu kana walitti baquu kanaan baduu danda'a jedhamee hin sodaatamu. Kaampaaniin Ameerikaa jiru tokko yookaan Siwiizerlaandi dhufee hin makamu. Warri Siwiizerlaandi hin barbaadu. Yoo gaafa akkas hin makamuu dhufe aadaa Ameerikaa yookaan aadaa biyya biraa kaampaanii kana keessa dhufee biyya kana qabachuu mala. Kanaaf amma kana OPDO kunis Oromoon akka Oromootti of danda'ee jira. Yoo amma gara baquu kanatti gara paartii badhaadhinaa kanatti hin deemne ta'e vaaliyuu Oromoon qabu. Aadaa Oromoon qabu. Afaan Oromoon qabu. Dirqama hin haguugamaa jechuudha. Biyyi faabrikaa xixiqqooyyuu walitti marji gochuu hin sodaata. Ija hamaan laalan negatiiv saayidii qaba waan ta'eef. Kanaaf waan saba gayu, waan saba bal'aa gayu, waan uummata miliyoona 60 gayu aadaa biraa itti haguugdee wannaa biraatiin waliif fiddee waan biraatiin waliif dammartee waan biraa impoorti gochuu ta'a jechuudha. Kanaaf miidhaa hamaa qaba uummata keenya irratti. Afaan isaa balleessuu danda'a, aadaa isaa balleessuu danda'a, aadaa haaraa impoorti gochuu danda'a yookaan ammoo sammuu milinik dhaloonni kun ofirraa kuffise san isa deebi'ee itti fe'uu danda'a jechuudha. Kanaaf as biratti osoma waan biraayyuu ta'ee wanti kun hamaadha. Negatiiv impaaktii qaba waan ta'eef ofirraa eeggachuu qaban. Garuu yoo biyya kanaaf furmaata finna nuti tokkummaa barbaannoo jedhan tokkummaan bareeda, yuunitiin bareeda, yuunifoormitiin hin barbaachisu malee. Yoo akkasis ta'e Oromoon akka Oromootti ta'e Tigreen akka Tigreetti ta'e Amaarri akka Amaaratti ta'e tokkummaa saniin federaalizimii dhugaa sanirratti hundaa'uudha malee aadaa Oromoon qabdu balleessanii OPDO'n uummata Oromoo bakka hin buutimoo bakka hin buutu haa ta'u simbooliillee haa ta'u wanna fedhayyuu haa ta'u achi keessa hin seennu garuu hamma simboolii Oromoo ta'anitti afaan isaanii aadaan isaanii wanti isaanii akka badu hin barbaachisu jechuudha. Tole galatoome egaa gama birootiin gaaffii itti aanuuttan caa biyya Awurooppaa Ameerikaa bakkoota garaagaraa gara Kaanaadaa ispeeshaalii amma gara Awurooppaa kanan dhufne natti fakkaata Kaanaadaadhaa fi Ameerikaa keessatti Jawaar Mohaammed imalanni biyyoota garaagaraa godhu keessatti finxaalayyoonni sirna durii deebisuuf ifaajan kun yeroo qeerroo Oromoo arrabsan hayyoota Oromoo arrabsan uummata Oromoo
maqaa dur ittiin nu yaamaa turan uummata ittiin xiqqeessaniin irra deebi'anii yeroo yaaman kana dhagaa turre. Paartiin ODP kun uummata Oromoo haga bakka bu'ee nan qabsaa jedhetti nama dhuunfaattis ta'u akka uummata Oromoottis ta'u arrabsoo irra ga'u kanarratti maaliif gadi bahanii deebii kennuu dadhaban jettu. Fakkeenya Jawaar arrabsamuu jechuun ilma Oromooti isaan qabatanii Oromoo arrabsuun Oromoota arrabsame. Oromiyaan arrabsamuun obbo Lammaata arrabsame, obbo Abiyyitu Dr. Abiyyitu arrabsame. Qaamota Oromoo hunda ta'e tokko lafeef dhiiga tokko kan taanetu arrabsame jechuudha. ODP'n kanarratti maaliif namoota uummata Oromoo kana salphisanii jechan taaneen arrabsan kanarratti deebii yookaan tarkaanfii seeraa akeekkachiisa tokkollee maaf kennuu dhaban jettu mee asirratti yaada keessan obbo Hussein nuu kennaa. Akkuma arginutti uummanni keenya warri Ameerikaa kaabaa jiru tuffatee bira darbee isaan qorra keessa dhaabatanii yoo iyyan uummanni keenya immoo tasgabbiidhaan galma keessatti mari'ataa ture. Kun injifannoo guddaadha. Akkuma waliigalaatittu waggoota dheeraatiif uummata Oromooti kan aduu keessa qorra keessa dhaabatee waan kana sagalee dhageessifataa ture. Har'a sunuu wal jijjiiree uummanni keenya gaaddisa keessa mana keessa taa'ee kuuwwan ammoo ala taa'ee sagalee isaa dhageessisuun homaa waan nu miidhu hin qabu. Jawaar Mohaammed qeequun mirga isaaniiti. Akkasumas akka seera biyya Ameerikaatitti namallee arrabsuun waan dhoorkamee miti. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu keessatti ilaalamaa. Yaadni sun ammoo namiidhee maqaa kee balleessa yoo jette yakkaanfaa gaafachuu dandeetta malee waan dhoorkamuu miti. Haa arrabsanii saniif uummanni keenya gurra kennuu hin qabu. Uummanni kun wanti guddaan isaan aangoo qabatanii aangootti dhufanii uummata keenya saamuu, cunqursuu, hacuucuu baratanii sanaaf ammoo bira ol taree namni keenya. Hayyoota ciccimoo qabaa uummanni Oromoo akka waliigalaatitti Jawaar Mohaammed yoo laaltee fi hayyoota biroos kan hooggansa mootummaa irra jiraniyyuu Abiyyiin fa'aa yoo laalte amma xiqqoo walcaasuun kun dhufe malee jaarraa tokkoof walakkaa asitti hayyoota ajandaa biyya sanii uumanii biyya sana hoogganan uumatee jira jechuudha uummanni kun. Kanaaf isaan namoota akka yoonii maanyaa fa'aa namoota argitee yuutuubiidhaan jiraatan namoonni akkasii sunii arrabsan kuni akkuma akka isaan jiraatanitti akka isaan namummattuu lakkaa'uu hin qabu uummanni keenya sanniin jechuudha. Kaayyoos hin qaban waallee fiduu hin danda'an. Ka waa fiduu danda'u ka amma kennuma keessaa ilaalcha tokkummaa biyyaa jedhu kana qabatee amma adeemsa Dr. Abiy ittiin deemu kanatu nama sodaachisa malee namoota akkasiiti miti. Egaa mootummaan kanaaf deebii kennuu hin qabu. Uummanni iyyuu kennuuf hin qabu waan callisee fi amma immoo callisanii jiru. Fakkeenyaaf Iskindir Naggaa bakka akkanaa deemaa jira. Namoonni kaayyoo hin qabne yaada kana deeggaree akka hin dhufnedha. Koottaa maqaa natti horaa jechuu isaati. Uummanni Oromoo achi dhaqee yoo arrabse Iskindir galii baay'ee argata. Xiiqii uuma. Gam tokkoon nu fayyadee jira amma kaampeenin isaan nurratti geggeessan sun Jawaar haga fayyadame hin beekan jechuudha. Waan isaan bayanii mormanii uummanni keenya xiiqidhaan daa'ima qabdu hundi dubartiin daa'ima isaanii hammatanii walgahii san irratti bahaniitti akkamitti akka deeggaraa turan arginee jira waan ta'eef siyaasa keessatti inumaayyuu yeroo hunda diina qabaachuun inami politikaan inami waan jedhamu nama si mormu qabaachuun dirqama yoo hin qabaatinis uumachuu qabda waan jedhu jira. Kanaaf isaan jiraachuun nu cimsa malee waan nu laaffisuu miti. Gaafiin yaada obbo Seeniitiin anillee walii qaba. Jarri wannaan isaanii sabstaansiif hin qabani. Keessi isaanii waan siyaasa moo qabsoodha moo maalidha yaa jecha kashlabbeeti malee wantootni akkasii kun gochaa kashlabbeeti. Gocha akkasii kanarratti ammoo homaa kun Oromoodhaaf ammoo carraa guddaadha. Waan tokko keessaa ilaalanii beekuu qaban. Dargaggoota amma akkasitti nama arrabsituuf ijoollee keenya wal bira madaallee yoo ilaalle waan abdii nama horu. Namoonni biyyattiin sun carraan biyyattii sanii dhuguma harka Oromoo jirtii kan nama jechisiisu. Egaa waan gocha naamusaan nama sadarkaa namaatti ol guddatanii gocha akkasiitii miti
saba guddaa xureessuu, saba guddaa arrabsuu waan akkasii gochuun tuffatanii dhiisuu malee wanta akkasiitii fi homaayyuu wanni gochuu danda'an hin jiru. Kanaaf asirratti homaa jechuun hin danda'amu. Oppiidiyoon maan dubbanne ka jedhu kaa. Oppiidiyoo walumaan beeknaa. Wannaa isaanii irratti dhugaadha namoonni dhuunfaa jajjaboon keessa jiru. Amma akka abbaa qabsoo ta'anii qabsoo kanaaf akkas taane jedhanii kaleessa warruma nu ajjeesaa namoota ijoollee miidhaa ture. Amma immoo afaan biraati kaasamaa jiru. Maaliif namni kaleessa miidhame haati ilmi jalaa du'e yookaan namni kaleessa miidhamee jiru an kaleessa sii qabsaa yoo ati jetteen siin caqasu. Kanaaf intarastii saba keenya hagam kabachisiisuu danda'an. Dhuguma osoo isaan hin kabajjan ta'ee eenyuyyuu waan akkasiitiif fiigu. Intarastiidhuma saba Oromooyyuu hagam kabachisiisan. Isan maasan kanaa miti. Jalqabumarraa kaasee namoonni kun fedha uummata Oromoo hagam kabachisiisuudha. Qabsoo Oromoo bakka kanaan ga'e jabaatee amma dhugaa qabachuu eegalanii jiru. Master Plaaniin dhugaadhaa kaleessa TPLF nu bilchaa ture, nu hidhaa ture, oppiidiyoon ofii nu fileen beekuu jedhanii isuma kalee waakkatanii dhiphoota. Shororkeessitoota jedhaa isa kaan biyya ari'atanii, isa kaan hidhanii, isa kaan toorchii godhan. Isin ilaalcha dhiphoo qabdan jedhanii meeqa kabarnoota irraa ari'an. Har'a dhugaa deebisanii harkaan dhugaa fuudhaa jiru. Dhugaadha kallee TPLF'n bulaa turre bulchineen jirru jechuun kun injifannoo guddaadha. Anyway itti fufuu qabu. Akkasi dhugaa amanuun waan badii qabu miti. Naannee jara kanatti deebi'u osoo hin taane Oromoon qabsoodhaan jara kanarraa fagaatee jira. Keessa taree garuu yoo rasaasa dhugaasan ta'e ammoo uummanni keenyallee furmaata kennuu qaba ka jedhu. Hayyan kabajamtoota hordoftoota TV ONN qophiin keenya ammallee itti fufa. Isinis nu faana turaa isiniin jenna. Tolee obbo Badhaadhaa isinirraan eegala gaaffiin koo itti aanu kana hidhamtoonni siyaasaa Oromoon hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Akkasumas immoo ajjeechaan kutaalee Oromiyaa bakkoota garagaraatti qaamota hin beekamneen jedhamee ilmi Oromoo du'aa jira. Hayyoon Oromoo du'aa jirti. Hidhaaf ajjeechaan Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kun akkamiin dhaabbachuu danda'a jettu? Osoo miseensonniif deeggartoonni mormitootaa hidhamaa jiranii filannoon geggeeffamuuf deemu dhiibbaa qoor-qalbii uummata irratti hin qabu. Akkasumas immoo gama mormitoota irraa haalduree kaa'uu maaliif dadhabanii mootummaan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti ugguramanii jiran akka inni gadhiisuuf haalduree maaliif kaa'uu dadhabaniin siniin jedha. Asirratti immoo yaada keessan nu kennaa obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo Waariyoo irraan eegala. Inni sun haa hidhamu. Qoratamee qulqullummaan isaa gallakkifamee bayuu qaba. Garuu taamaa ka jiru namoota dhugumaa yakka keessatti hirmaatanii kan hidhamaa jiru yoo jedhame miti. Ilaalcha siyaasaa isaan qaban duwwaadhaaf kan qabamanii hidhamaa jiran malee nama yakka wanna yakka jedhamee ulaagaa yakkaa guutuu qabanii hidhanii jiranii jechaadha. Maaliif namoota dhuunfaattis beenu hedduu jira. Ragaa hedduu dhiyeessuu dandeenya uummata tokkoof tokko. Waan maal akka dalagamaa jiru hin beennaa jechuudha. Kan biraa achuma keessatti waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee qaanessaa ta'e tarii warri seeraan beeka. Addi bilisummaa dura shororkeessaan tumamee jira. Shororkeessaadha jedhamee jira. Yeroo gara biyyaatti galu garuu addi bilisummaa paarlaamaan irraa kaasee jira. Tarree dhaabbilee shororkeessummaa keessa hin jiru. Kanaaf miseensi ABO'dha. Mana murtii yoo dhaqee himatamu labsii shororkeessummaa 652 muraa 2002 himatamuu qabu. Maaliif adda bilisummaa irraa ka'ee jira. Dhaaba paarlaamaan shororkeessaan jenneen ka irraa kaase deebanii labsiidhuma paarlaamaa haqeessaniin mana murtii koloneel gammachuu dabalatee labsii kanaa himatamee jira jechuudha. Kanaaf geemiif diraamaa akkamii akka taphatamaa jiru asirraa ilaaluu dandeenya. Namoonni hedduun isuma kanaan lammaffaa galmee ajandaa qabachuu irraa ka'ee adeemsi mana murtii sana keessa jiru baay'ee qaanessaaf fokkisaadha. Haalli ittiin qaban, haalli ittiin uummata keenya
qabanii dararsan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Isa biraa yoo dhatte ammoo nama aangawoota Amaaraa san ajjeesanii shakkaman hundi isaaniiyyuu parsantii 85 ol gallakkifamanii jiru. Kaa'imanni itti banamu hin baname isaan kaan gallakkisanii jiru jechuudha. Wanneen mirgi si jala ture akka sarbametti kan laakkaa'amu. Isa biraatii fi haala addaatiin ariitanii hojjetanii ijoollee keenya ammoo hiraarsuun kun baay'ee rakkisaadha. Taa'es mootummaan maal godhuu qabaa, uummanni hoo maal gochuu qabaa? Wanni guddaan mootummaa wanni beekuu qabu yeroo kana keessatti gaagaamni kan dhufuu fi demand of justice and the supplies of justice dhiyeessiin haqaatii fi barbaachi haqaa wal gituu qaba. Yoo dhiyeessiin haqaati kennitu barbaachi haqaa uummanni sirraa barbaadu yoo hin kenne gaagaama keessa bu'aa jechuudha. Osoma uummanni mirga hedduu mootummaa kanarraa gaafataa jiru, haqa hedduu gaafataa jiru, deebitee inumaayyuu haqa jalaa sarbitee bakka bakka uummata walitti qoccee hiitee biyyattiin kun yoomuma biyyi keenya nagaa taati osoma jennee dharraanu dhaloonni kunis hin darbaa jechuudha. Osoma akkanatti kun wannaa irraa ka'ee kun kaan hidhee kun kaan cunqursee osoma akkasitti deemu darba. Yoo biyya bulchuu hin dandeenye ammoo gallakkisuudha uummatatti. Warra bulchutti uummataan hin dandeenyu jechuudha. Malee isa kaaniite mee bara amma biyya biraa keessa baqannee yeroo jirru kana hin qaanofta. Namni poolisiin tokko si kabajaa si saalfata. Baqataa nuti amma isaanii dhufnee jirru. Dhaqee si qabee si hidhee si caccabsee manadhaa si galchee kijibaan si machuu miti. Dhufee waa si gaafachuu baay'ee si sodaata. Kaameraan si hordofee. Maaliif wanni isaan akkana godhan? Humna dhabanii osoo hin taane bor biyyi isaanii tun akka gaagama keessa galtuun beekanii jechuun yoo mirga namaa sarban. Naanna'ee namoota siyaasaanii dhaban hedduun hin jira kana keessa jiru. Dhaabbileen Oromoo ammoo uummanni keenya maal godhuu qabaa? Dhaabbileen Oromoo miseensi isaa jalaa harca'ee dhaabni filannoodhaaf dorgoma jedhu natti mul'atu. Hin fudhu waan akkasii hin fudhan. Maaliifi dhaabni miseensa isaa difendi godhee miseensa kiyya hiiktan malee hin dorgomu si waliin jedhee dhaabni dhiitee bayuu qaba keessa. Maaliif miseensa isaa tokko kan kabachiifne mirga Oromoo kabachisiisuu hin danda'u. Dhaabni sun yoo jalaa caddise mootummaan ammoo jibbaa qabduufillee himmiti miseensota isaa akkuma boochisanii jiraatu jechuudha. Kanaaf dhaabni ejjennoo jabaatti irraa fudhachuu qabu. Tolereet gochuu hin qabnu. Dhaaba isaa ta'ee namni yoo yakka dalage yakka takka 2 3 4 jedhee namni yoo dhugumaa yakka dalage dhaabni nama yakka dalage ofii dabarsee kennuu qaba. Kanaan alatti ilaalcha siyaasaatiif deeggaraa ta'ee duwwaadhaaf miseensa jaziyalaa qocanii hidhuun kun baay'ee waan adeemsisuu qabu. Uummanni keenya ammoo finciluu qabaa jechuudha kanarratti. Nama tokko akkuma yeroo Jawaar qaban sana ofirraa fincilee dhoorgee of kabajisiise sana eenyuunu taanaan ganda isaa sana keessatti seeraan ala nama qabuun barbaachisaa miti. Yakka ka dalage tolereet gochuun hin barbaachisu jechuudha. Baay'ee akka dalage yakka isaaf gaafatama. Malee miseensa abaa'oo maa taate jettee ilaalchaan ijoollee Oromoo namoota baay'ee hidhuun baay'ee rakkisaadha. Gama biraatti nama ajjeesuun kun hin jira. Eenyuyyuu taanaan lubbuun namaa kabajaadha. Qabeenya boru argama, lubbuun namaa argama. Kanaaf bakka bakkatti ilmi Oromoo yeroo yerootti ennaadu kun ammoo mootummaan isa kana yoo tiksuu hin dandeenye maal godha? Raayyaan ittisa biyyaa akkamitti namatti lammii biyya sanaa akkamitti jedhu kaasee ajjeesa? Lammii biyya sanaati biyya biraatiin dhufne. Raayyaa akkas godhe tokko haqa ammaa gara kumaa olti yoo xiqqaate harka raayyaa ittisaa irratti dhumee jira. Waggoota 2 as duwwaa jechaadha. Raayyaa ittisaa takka rasaasa seeraan ala dhufaafte jedhamee seeratti dhiyaate takka hin jiru. Tokkochi hin jiru jechuudha. Isa armaan dura dhume hedduutu jira. Isa kana hundayyuu osoo jiru abbumti aangoo qabu. Abbumti warra kana yakka kana qoratee seera dhiyeessuu danda'u. Qabsoon tun ta dhufteen wanni kun ta dhufteen aangoon kun ta dhufteen qabsoodhaan jedhee dhufa. Dhugaadha qabsoodhaan dhufe soo yeroo qabsoodhaan dhufu inni yeroo humni uummata keenya fixaa ture ergamma aangoo qabateeti yoo xiqqaate qorannoo irratti maan geggeeffamne inni jedhu kun mootummaan waan kana gochuu qabu. Sooqidda ofii jettu mi'aayi dinnaan dhagaa taata waan jedhamutu jira. Egaa yoo akka mootummaatti jiraachuu barbaade borus ka dhufu yoo ta'e filannoodhaan kan injifatus yoo ta'e nageenya biyya isaa nageenya lammii isaa amantaa uummataa sana yoo horate jiraachuu danda'a. Yoo horan ammoo akkuma TPLF san
kufee hulaa hulatti galaa jechaadha. Galatoomaa jecha asirratti mee fakkeenya tokko isiniif dabalaa waa'ee qabiinsa mana hidhaa keessatti akkasumas immoo walabummaa mana murtii irratti bara 2011 akkuma lakkoofsa faranjii kanatti nama dadalaa bunaa Finqilaa jedhamu tokko Asallaarraa qabamee mana murtii dhiyaate jira. Akkasumas immoo Addunyaa Lammeessaa nama jedhamu Wallaggarraa qabamee dhiyaate tokko ture. Namoota kallattii garagaraa kaabaaf bahaaf lixarraa hidhaman kana nama tokkotu ragaatti ba'e. Namni kun yeroo ragaa itti ba'u akka fakkeenyaatti isiniif kaasaan jira. Bara 2000 bara 1998 ji'a 12ffaa keessa waliin sololoo turre jedhee nama dadalaa jedhamutti ragaa ba'e. Addunyaatti immoo waqtumaaf ji'aaf bara isaa guutuu waliin isa waliin Sudaanii keessatti leenjii fudhataa turre Eertiraarraan bobbaane jedhe. Bara tokko guyyaa tokko ji'a tokko jedhe. Namni kun isa kana Sudaanitti jedhe. Isa kana daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti fudhataa turre leenjii jedhe. Manni murtii maal godhe? Lamman isaanii irratti murtii murteesse. Nama tokkotu ragaa nama lamatti ba'e afaan lamaan. Kanaaf mana murtii irraa yeroo ammaa kanoo hidhamtoonni siyaasaa kun murtii walabaa argachuu hin danda'u. Waqtii ammaa kana manni murtiis walaba jechuu ni danda'ama. Waa baay'ee jechuu dandeenya dhugaadha. Seenaan mana murtii hin dhumu. Manneen murtii federaalaa keessa nama mee jechuun egaa mana murtii yoo ta'e abbaan seeraa tokko yoo hojjate ogummaa isaatti fujuudha of wareegee yookaan ammoo gadhiisuu qabu. Achi taa'eeti abbaa seeraa kaadiree waliin galgala mari'atee ganama chilloota seenu taanaan baay'ee rakkisaadha. Isa akkasittu jira. Isuma federaalaadhis isuma tunu ganduma keessaa dhalanne Shaashamannee dhumatana magaalaa manni murtii magaalaa waan isaan godhaa turan waan poolisiin achi keessa godhaa turte waa baay'ee jira. Ammatti miidiyaatti hin kaasu yeroo isaa eeggatee garuu takka takkaan hin kaafnaa jechuudha. Maaltu dabna akkamii akka dalagamaa jiru. Biyya sana takka takkaan diiguu akka saampilitti fudhannee yeroon itti kaasu hin jira jechuudha. Ajaja mana murtiitiin ala nama qabuu hin dandeettu. Period. Manni murtii nama tokkoon sakattaate yoo ta'e maal akka fuutu shakkii qabatamaa agarsiiftee mana murtii sanarraa maal akka fuudhuu barbaadda eeyyamsiisuu qabda. Dheeratu dhoorgaa jechuudha. Dheeratu dirqisiisa. Yoo qalama kana fuudhuu taate qalama kanarra tartee kubbaayyaa kana fuudhuu hin dandeettu jechuudha. Ajaja biraatiin ala. Fuuteetta taanaan poolisiin sun hidhamee adabamuu qabaa jechuudha. Ajaja mana murtii cabsee jira. Mirga dhala namaa sarbee jira jechuudha. Garuu Shaashamannee naannoo sana keessatti qabeenyaa namaa ifatti saamanii mana cabsanii ragaan dirqiin argame heeratu dhoorga fudhatama hin qabu. Ragaan dirqisiisanii arganii jechuudha. Ragaa humnaan argame fudhatama hin qabu. Waan manni murtii ajajne ammoo fuudhuun saamicha hannaa jechaadha. Seeratu dhoorga. Ajaja lafa kaa'inne walii himuu dandeenyu jechuudha. Gocha fokkisaa akkasii addunyaa irratti biyyattii maqaa kaasuu danda'u gochi akkanaati kan dalagamaa jiru. Kanaaf waa'ee mana murtii wantootni kunniin bal'aadha. Egaa sagantaa gara fuulduraa irratti ammoo lakkoofsa galmeetiif hundayyuu qabannee walii kaasuu dandeenya. Ani ammoo nan yaadadha mana murtii irratti inumaa abbaan ragaa bahuu dhufe eenyuun akka itti rageessu hin beeku. Gammachuun kami jennaan nama biraati abaawoodha jedhanii fidanii nama afur wal keessa kaanii gammachuun ati ragaa itti bahuu barbaaddu isa kami jennaan nama biraati kunoo isaa kanaa jedhe. Namni inni itti ragaa bahuuf ta'u maaliif ragaadhuma tokko diraamaadhaan ragoonni akkasii eenyu ka hojjetaa ture. Akka ragaatti humna tikaa wajjin kan haga ammatti hojjetaa jiru eenyuuf akka jedhu iyyuu hin jira maqaan isaanii hunda isaanii. Namuma tokkotu hojii isaati rageessuun hojii isaati. Hojiin kee maali jennaan akkuma raga jedhame mana murtii dhiyaate. So namoota akkasii waa rageessuun jiru wantootni akkasii kuni wanni baay'ee nama gaddisiisu eenyuun miidhu lammii sana miidhu sirna seera sana sirna haqa biyya sanaa miidha. Sistemii biyya sanaa miidha. Dhuma irratti ammoo dimmirii jedhamu saniin ammoo waliigala ammoo kufaatii biyya sanaati malee osoo namni tokko miidhamee namni tokko du'ee nama sanarratti raawwata ta'ee bareeda.
osoo si miidhanii yookaan ana miidhanii anarratti wanni kun hafee uummanni nagaan lufa ta'ee gochaan akkasii kun ragaa kijibaa dirqiidhaan ajaja mana murtii cabsuu kijibaan nama himachuu kun nama tokko irratti miti kaafu. Sirna haqa biyya sanaa sirna seera biyya sanaa miidha waan ta'eef wantootni kun egaa mootummaan of eeggachuu qaba. Sirni laafaan keessaayyuu mana murtii jechuun aangoon kan itti kennameef executive bodiin kun humna qaba, humna jabaa qaba. Powerful mini government jedhanii warra executive isa kana controlii ka gochuu qabu mana murtii. Manni murtii muummicha ministeeraa maa kana goote jedhee ajajee fidee gaafatee yoo barbaade immoo adabuu aangoo heerri kenneef jira. Isa kana yoo exercise godhate manni murtii akka mana murtiitti jiraachuu danda'a. Mana murtii Keeniyaa fudhachuu dandeenya yollaa ta'e. Filannoo yeroo darbee kaa'ee abbaa seeraa tokkochi. Ajaja Tiraamp baase waa'ee rifuujii irratti kaa'ee abbaa seeraa tokkochi. Aangoon akkasitti kennameera gaa mana murtii aangoo akkasii ka kijibaatti kennitee jalaan ammoo waan biraa gootu yoo ta'e manni murtii sammuudhaaf osoo hin taane warra biyya bulchuuf yookaan qaama siyaasaaf hojii yoo ta'e naanna'ee biyya kufaatii irra buusaa jechuudha. Kanaaf waa'ee mana murtii kanneen ragaa qabatamaa waliif finnee sagantaa biraatiin uummata balaa ifa gochuun ni dandeenya. Kanuma jechuu danda'a. Tolee guddaa galatoommaa isiniin jecha obbo Hussein Turaa isin immoo yaada keessan. Ayyee galatoomii egaa wanti baay'een ka'ee jira waan ta'eef saniin irra deebi'u yaada obboleessi kiyya kaase irratti garuu waan xiqqoo itti dabalu qaba. Miseensonni paartilee keessattuu kan adda bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti hidhamaa akka turan beekamaadha. Ammas sababa adda addaatiin hidhamuun akka itti fufu yaaduun tilmaamuun ni danda'ama. Ani akka amma dhaqqabaan jedhe sana badhaadhaan jedhe sana dhaabichi filannoo keessaa protest godhee filannoo jechuun filannoo keessaa of baasa yoo ta'e wanni barbaadamu kana. Amma akkuma argaa jirrutti bakka adda addaatti yakki ni dalagamaa yakki eega dalagamee booda aangawoonni mootummaa kan eegumsa mootummaa qaban kan hidhatan kan namoota hedduu fa'aa marfamanii deeman ni ajjeefamu. Sana booda akka waan addi bilisummaa Oromoo ajjeesetti kan gabaafamaa jiru. So kana beekuun barbaachisaadha. Wanti amma yakki dalagamus baay'ee jiraachuu danda'a. Kaayyoon isaa inni guddaan tapha siyaasaa keessaa, dirree siyaasaa keessaa gara dirree lolaatti baasuudhaan achirratti ammoo comparative advantage qabutti fayyadamuu barbaada jechuudha mootummaan. Mootummaan maqaa mootummaatiin paartiin biyya bulchaa jiru qaamolee amma filannoodhaaf dhiyaachuuf deeman kanneen akka ABO fi paartilee biroo filannoo keessaa baasuudhaaf miseensota isaanii hidhuu sobaan yakka adda addaa ufumaa uumanii ufumaa hojjetanii sabotaaj gochuudhaaf hojiiwwan akkasii sun akka hojjetaman tilmaamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hanga filannoon kun ga'utti ani akka nama dhuunfaa tokkootti akka Oromoo tokkootti kan dhaaba keessattuu adda bilisummaa Oromooti gorsu haguma feellee roorroon jabaattu haguma feellee aggaamin adda addaa godhamu warri bosonatti hafes dabalatee filannoon kun hanga ga'utti hanga filannoon kun godhamutti gocha violence fakkeenyaaf karaa waraanaatiin karaa qawweetiin wanti godhamu hunduu dhaabatee uummata keenya filannootti kaasuudhaan miseensota horachuudhaan miseensi tokko hidhamu Oromiyaa keessatti miseensota 1000 horachuun ni danda'ama. Aanaa tokko irratti hedduu horachuun ni danda'ama. Yoo tokko hiite kabiraa bakka buusuu ni dandeetta waan ta'eef kanaaf qophaa'uu barbaachisa. Kaayyoo deemuuf sana galmaan ga'uudhaaf namoota hidhuu danda'u, ajjeesuu danda'u. Garuu ammatti hanga filannoon ga'utti gaafa filannoon ga'ee filannoo sanarratti bar jijjiiramuu danda'a wanni humna kuufachuu barbaachisa. Filannoo sana hin filatamu yoo ta'e tokkoffaa uummanni kun eenyuun akka filate waan beekuuf akka duraanii sana filannoo hatuu hin danda'an. Gaafa filannoo hanna jedhanis humna tokkoon tokkummaan itti kaanii mootummaa sana humnaanis yoo ta'e jijjiiruun waan danda'amuuf hanga sanitti obsuun barbaachisaadha ka jedhu qabaa. Kanaaf paartileen keenya cichanii keessattuu ABO'n akkuma hordofaa turreetti waraqaa seerummaa sana personality seerummaa sana akka hin arganne shira guddatu xaxamaa ture.
maqaa saniin qaamonni biroo gurmaayanii kan mootummaan sponsor godhu akka ABO'n paartii biyyoolessaa ta'ee hin galmoofne fi dorgommii amma dhufaa jiru kanarratti akka hin hirmaanne shirri xaxame sun irra aanamee dhufee jira. Kanaaf isarra karaa nagayaatitti cichuutu dhaabas fayyada, uummatas fayyada. Garuu dhimmi protesti gochuu fi tarsiimoo biraatti ce'uu yeroon isaa ammaa miti jedhee yaada. Waan kana nu godhii kana nu godhiniin amma baay'ee hifannee jirra akkuma walii galaatitti uummanni keenya. Kanaaf filannoo saniif yoo baay'ate ji'uma 6 hafe kanaaf haga sanitti obsanii karaa mootummaan deemu san irraa goranii karaa inni barbaadu karaa isa fayyadu san irraa goranii karaa uummata keenya fi nu fayyadutti cichuu barbaachisaa. Tole guddaa galatoomaa jechaa angama kootiin gaaffileen qabadhee dhiyaadhe asirratti goolabee jira. Isin immoo kanatti hafe kanatti guutamuu qaba wanti jettan yoo jiraate itti nuuf ufaa. Ayyee galatoomaa wanni baay'eellee hafe hin jiru. Waa'een filannoo kun baay'ee waan nama yaachisu. Gara fuulduraa dhuguma mootummaan sun gadi lakkisamoo aangooyyuu gadi lakkisu uummanni filatamoo filatu paaraameetiriin hedduun waan addaan hin baane waan jiruuf egaa uummanni keenya akkuma obbo Seen jedhan tasgabbiin eeguudha. Dhaabbileen Oromoos filannoo sanaaf cimanii hojjechuudha. Namoota waa'ee hidhamaniif dhaabni dhiitee bahuu qabne yoo jedhu filannoo irraa osoo hin taane garuu akeekkachiisuu qaba. Miseensa ofii difendi gochuu qaba. Erga beekamtii seeraa kennamee erga waa takka hin gooneeti miseensota dhaabaa adamsuun qabani. Dhaabni waan akkanaa irratti ammoo akeekkachiisuu qaba. Dubbiin yoo hammaatte ammoo egaa murtii dhaabaa akka dhaabaatti fudhachuu qaban malee jala cadhisuu hin qaban. Kanaaf sanii gara filannoon kun hatamaa fi hatamuu uummanni maaliif mootummaan kun akka amanu lammiin sun duwwaa miti lammiin biyya sanaa uummata keessatti amantii uummata irraa argatu sana akka uummanni amanu godheen jiru wantootni inni godhaa jiru hundinuu Dr. Abiy akka shakkamu. Kanaaf dhugumatti filannoon kun bilisa ka jedhu sana walumaan laallaa naanna'ee garuu humna uummataa wanni caalu hin jiru. Mootummaas ka caalu abbaa fedhe madfis taankis rookeetis ka fedhes yoo caale humna uummataati humna qeerrooti. Filannoo dhufaaru kanas dhaabbilee irraa osoo hin taane amantaan keenya guddaan uummata irra. Uummatni achirratti xiiqeen hirmaata taanaan sagaleen isaa akka jalaa hatamneen eeggata taanaan filannoo milkaayaa fi biyyi kunis biyyi gara nagaa qabdu deemti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yeroo dhumaan qophaa'uu qaba. Dhaabbileen keenyas qophaa'uu qabu. Waa'ee filannoo ammoo gara fuulduraa gaarifumaa laalla jedhee yaada. Kanuman jedhaa galatooma. Galatoomaa isinis obbo Seen itti nuuf ufaa. Hayyee wanti dabalamu baay'een hin jiru garuu dhimma filannoo irratti garaa hiruun barbaachisaa miti. Amma yeroo kanatti paartileen keenya nuti uummanni keenya garaa hiruu hin qabnu. Maaliif? Komparaatiif advaanteejii itti qabna filannoo irratti humni uummataa sadarkaan dammaqiinsi uummanni keenya amma keessa jiru fi humni uummataa kan humna warra mootummaa waan caaluuf. Mootummaan akka amma jedhutti filannoo walabaa kan taasisu yoo ta'e biyyattii tana karaa nagayaatiin gara sirna dimokiraasiitti ceesisuun waan danda'amu. Lakki hin ta'u ammallee anatu si beekaa akkuma duraanii sana anatu humnaan si bita qaamni jedhu kan dhufu yoo ta'e immoo uummanni humna qabutti fayyadamee hiree isaa murteeffachuu waan danda'uuf filannoon kun akka filannoo salphaatitti waan laalamu miti. Filannoon kun yookiin gara sirna dimokiraasiitti biyya sana ceesisa yookiin ammoo biyya sanaaf chaaptarii dhumaa ta'a, keewwata dhumaa ta'a. Yookiin biyyi sun filannoo kana booda ni diigamti yookiin ammoo ni ijaaramti. Kanuma. Kanaaf ammoo uummanni keenya filannoodhaaf qophaa'uu qaba. Halkanii guyyaa hojjechuu qaba jedhee yaadaan. Halkanii guyyaa nunis warri biyya alaa jirrus waan qabnu, waan beeknu deeggaruu qabna paartiiwwan kana keessa paartiiwwan dorgoman kana miseensa ta'uudhaan maallaqaan beekumsaan nama kakaasuudhaan sirriitti qophaa'amuu qaba. Na hayyoonni keenyas ka dabarsaa jiran kanuma anis akka nama dhuunfaatitti filannoo kanatti carraan qabnu inni dhumaa fi inni nu baasu isa kana waan ta'eef
karaa warri argitee shiraxatu itti nu dhiibu sana abadan fudhachuu hin qabnu. Amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti dhiyoo kana hooggantoonni mootummaa adda addaa ni ajjeefamu. Hooggantoonni mootummaa ajjeefamee isaanii akkuma dhageenyeen shaneetu ajjeese jedhanii kaadiroonni adda addaa keessattuu namoonnummaan sadarkaa paartiititti aangoo olaanaa qaban miseensa koree jiddu galeessaa hojii raawwachiiftuu ta'an fa'aa ibsa baasan. Kun ifa gala maaltu ta'aa jira? Fakkeenyaaf nama Arsii tokko Wallagga keessatti ajjeesanii karaa biraatiin Arsii fi Wallaggaa wal lolchiisuu fi paartiilee immoo uummata Wallaggaa fi uummata Arsii fa'aa uummata Oromoo kana bakka bu'an addaan babaasuudhaaf uummata addaan qoodanii bituudhaafis yaalii guddatu jira yeroo ammaa kana. Uummanni itti dammaqee jira. Kaayyoon sun achumatti fashilan. Ammas kanatu itti fufuu qaba. Toleegaa obbo Hussein Turaa Fiinlaand irraa obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo Siwiizerlaand irraa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa hordoftoota TV ONN guddaa galatoomaan siniin jedha. Akkasumas yeroo biraa qophii biroof sagantaa addaatiin akka wal agarru abdii guutuun qabaa guddaa galatoomaan siniin jedha. Ayyatis galatoomatis. me walida pada ya sanyi kota ulmale malkamna akjedana do jiro akjechana madiba baratu falata kanam namni gonguma baratu falata lammi kanam gerong gonguma sangango be barode kurmakamin bokisa sanyitu al makate kale kanam namni frisa bankonni kalesa adegera regala kanamma diganyata lammi dina sake fala oromon sanyi kurma lammi enja marga sangalu nu enyu fon sakanno lammi kenya hinkamna kallo tukicha magadiba guracha gara garba hinkamna kenna gada lammi isatuno fi abba isatuno fi abba lammi ewole birmada lammi ewole birmada lammi ewole birmada ya sanyi kota ulmale malkabna Shangara Zambene, Akaminda Katani, Suma Galam Kamne, Lami, Maken Buddhisani, Manutuba in Kamne, Lami, Abinisala Lava, Sores Kenyatana, Lami, Katsonjara in Kufa, Barabovna Maide, Lotuna Mandadabo, Tiatu Adu Jale, Lami, Guyakia Kanjaro. Foni tu foni dega ya lamega farako sanyi kadu banjira lamo so that you want to go afanto kondu bacha kale olina ga odamne
baroota hedduu gabbarre lammii diinaa fi karaa banne simbirroon koola malee akkamiin babarrisaa oliif dhageettaa dhabne kalee diinni nutti roorrisaa qotiyyoo abbaa kiyyaa gamaan baroode kormii kennayyuu sammuun qabaa ilmii lammoon bulchuu ormii akka waan nuti hin beekne nurratti of tutuulanii nu amma tokko manne kunoo boolla kami seenanii hin boolla kami seenanii. Lakinan tukine sintuko ya shurrubetia wanan konan beganini tanaf sitinia lakisi fuya shurrube lakisi fuya melaki lakisi fuya shurrube lakisi fuya Karamana geti shurrupe awara bukisan sutuna tutuke melaki kamis kisan amala gos parte shurrupe poronna dabarte ada kam kesati na imeni dinirsatate bifaketi arge shurrupe barbasa ke bae fraf mati dise melali duse namae Rifeensa kee gogaa shurrubbee dadaadhaan guddisi siifaan alaan jira sittime kenna deebisi lakkinaan tokkine sittuko yaa shurrubbeetiya waanaan koonan beegaanini tanaaf sittiniya lakkisi fuyyaa shurrubbee lakkisi fuyyaa milakki Lakisi fuya shurrubbee lakkisi fuya.